Nukenya jannee si amanne harka siif rukunne Hameenyu maankee daangaa dabarraan kunoo argine wayyo qeerroo fi qarreen lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan wayyo hidhaaf ajjechaa maqaa nuuf laattee shoror keessummaan wayyo. Akkam jirtu daawwattoota keenya angaruu akkam jirta akkam bulte naan hin jedhina sababni isaas akkam bulte jedhu naganko yaachise moobuloko tila kan nagaafachiise moobuloko tila kan nagaafachiise bulee nagaa miti nagaa maaltu jira eegal lammii dhabe nagaa maalin jira jira gubata ani sobboleessa du'aati do'anee gachaa jira diduunsaa dhugaadha maadiddeen gaaffiidha yoom wallaale garaan kee dhugaasaa beeka keessi kee obboleessa koo lammii kee maagalaafate haadhoo kee obboleessa koo lammii kee maagalaafate haadhoo kee akkan taane ta'ee kan keenya kuni alagaan dhaabbattee walluu nyaachisuuni lammii koo baarsa qabna maalegaa dheekkamsi kuni lammii koo baarsa qabna maalegaa dheekkamsi kuni garaa tokko baane maa wal keenya biyyoon haadha tokko maaf daganna ayyoo yaa obboleessa koo dhiisituun sadiinaa haadha tokko nutu fooniif dhiigaa diinni yoomu diina jedhi lammii koo walitti birmadhu diiguun kee baay'ate ka'iitii falmadhu cunqursaa jifannaa wal cunqursuu dhiifne walirratti duunaa wal ajjeesuu dhiifne akkam bulte jedhu nagaan koo yaachise moobuloko tila kan nagaafachiise moobuloko tila kan nagaafachiise bulee nagaa miti nagaa maaltu jira eegal lammii dhabe nagaa maalan jira jira gubata ani sobboleessa du'aati do'anee gachaa jira diduunsaa dhugaadha maadiddeen gaaffiidha yoom wallaale garaan kee dhugaasaa beeka keessi kee obboleessa koo lammii kee maagalaafate haadhoo kee obboleessa koo lammii kee maagalaafate haadhoo kee akkan taane ta'ee kan keenya kuni alagaan dhaabbattee walluu nyaachisuuni lammii koo baarsa qabna maalegaa dheekkamsi kuni lammii koo baarsa qabna maalegaa dheekkamsi kuni mirga seera uumaa kan dhabee rakkatee addunyaarraa numaa kan jiru hanqatee loli dhugaa qabda ammallee jabaadhu eenyu teenyu gadi jedhiitii dhaadadhu cunqursaa jifannaa wal jifachuu dhiifne walirratti duunaa
walajjeesuu dhiifne. Egaan ilmaan Oromoo biyya alaa fi keessa sirba kana keessa ergaa guddaasaa. Sirbi kun bara wayyaaneen uummata Oromoo miidhaa jirtu keessa kan ba'edha. Garuu ammattis immoo waan mootummaan kun irratti raawwachaa jiruu fi uummata isaa irratti akkasumas immoo obboloottan isaa kaleessa boojuudhaa baasan irratti raawwataa jiru baay'ee kan ibsuudha. Egaa weellistoota keenyaaf aartii keenya wal bira qabnee waliin madaallee garamitti deemaa jira guddachaa jira moo gadi bu'aa jira kan jedhus haala qindeessitoota keenya wajjininis wal qabate meeshaalee muuziqaa afaan Oromootiinis wal qabate garamitti deemaa jira kan jedhu akkasumas aartii keessaas baanee waqtaawaa haala politikaa biyya keenya jiruu fi waan mootummaan kun ilmaan Oromoo irratti godhaa jiruuf faana buunee hordofnee kan isin geenyu ta'a. Nu keenya jennee si amannee harka siif rukunnee